شفتوها عدل؟ شو مسوية المجرمة؟ باينة بالطاسة بتحط لنا اياه بس لحقت عليها. شوف هذه السيلانيات، هاي السيلانيات. أعوذ بالله أعوذ بالله مالكم مالكم برنا ما دقدقوا ربي أمانيتين توكسين جاتوتي سرادنيا نبرو جاتوكوني وقونا نياتك يقوب شتو تكايومو وقوة أنا فقوتو وانا مرة بو سنين بيتنين متي وان فوكسا سنجتشودا وابيكا ربينو فوكسا باسا نياتا تدبالتيف أنا جاكي يا وارجع جرا كاميرا كقبيش جولة فلبينيتي فنجان أوفيجا شوف فنجان تي شودا والله أنا ما جاب لوني توكو لغا ربي فنجان في فنجان تي أسير بوستي هوكين لغاتي كبوستي كاميرا من مدامي قبيش جاكي يا أرجع شودا ما له هو كنوندا ون فكتا ون قرأت لقونا مجبسي جتولا تري مدام بكم كيتي ولا أبو جرتا ولا الوجرة ولا يفقلوا الأبو جرا. طيب إسي ولا اللي جت وأكن رد بالله عليك وفكتا كان وان إلى نم ما لقوفنا مجبسي جتولا لقى ربي جول باقي لما كاميرا كبيرة دين تعمل ما نم كبيرة ون يك نم وان مجبسي فكتا ورجت هيدو جراتولا يجول لك هنا باإنا نيمتي دربي وارجي مالي وكنا أمة عادي أمة ونيا فونجا كيا سنجتو فيليبيني دافي إندونيسيا أكاونا كنا دلقو جتودا قالوا تري نمني كوي وجندا دغوا ولا رابرتا قالوا كنا فكتا وانا مجبيز وكنا كنا فكتا غنين ولا رابرو ودقيفت ولديكرو وقارب بدغونغور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتك أشتي جرجرتو بقجرات مرتك يسنو يسنين جلان فيديو تناو لقيتني مدرو لقيتني وانا جينن مدامي كون كسين نبتوتي سراتنيا أسي بولي وكين بولي مدام دي بولي كامو يصير رابهو نياتتي كم كتير يصير رابطولا إجولة كينيا نوتي gaafa maqaan nama tokko badu walitti qabanii nu arrabsani. Suura inta lagaana ijoollee keenyaa miti ta'ullee ijoolleen keenya dhiyenni biyyarraa dhufan jechuudha. Dogongorri isaan qabanii jira. Maaliidhaaf haloo baafannaa yookiin madaamii tana garaa gumna jedhanii wanni isaan dogongorri isaa hojjete hedduu jira. Fakkeenyaadhaaf gariin bishaan fa'abanii dhiisan nama beekuraa jechuudha. Viidiyoo tanallee dhageeffatti suur nama beekuraa jechuudha. ishee aarsuuf jechuudha bishaan sa'aatii 24 bantee dhiisti ishee aarsu. Anis godhee beeka waasan dhugaa rabbiin naaf haa dhiisu malee annuunfaa kiyyaan jechuudha bishaan banee dhiisee beeka. Wallaalummaa kiyyaraa amma garuu ofitti gaabbu wallaa waasan dalagu jechuudha. Niitiin gaafaan jalqaba biyyarra dhufu jechuudha. Anaa miti inshaallah warri qomceetu biraan dalagin baay'ee hamtuudha. Baay'ee nama raafmata namaaf hin qabnedha. An aariisan kaffalachuuf jecha kun biyya kana bishaaniin qoxxoraa miire san beeka waan ta'eef ana akkuma biyya keenya san bishaan siqqaalii isaa bishaan hammama hundaa banee akkasii jissaa ture jechuudha. Rabbiin kun naaf haa dhiisu. Waa aarirraa jechuudha barbi nama na gorsullee waan hin qabneef dhugaa dubbachuudhaaf achi keessa wani narra dalagan waa baay'eedha. Alhamdulillah galanna rabbi dachaa ta'uu keessa na baase inshaallah kana caala gaafa Oromiyaa geennis wanni achi waan kitaabni tokko barra jira. Wani barnoota ijoollee keenyarraallee ta'u jechuudha. Walumaa galatti jechuudha waa fokkata akkanaa kan walirraa laalli walirraa dalaguun gaarii miti. Maaliidhaaf waan hamilee nama cabsu dhugaa rabbii. Anamma guumaa kiyyarra yeroo san bishaan baneetiin itti dhiisu rabbumarra irraa na gaafataniiti sun argiseetii miti takka kaameraan arguudhaniitti ani hin beeku. Ta'ullee anamma yeroo waa baradhee waa addaan baafadhee israafaa fi maaltu yoo badeef maalti yoo banne irraa nama gaafatamaa kana baradhutti baay'ee of eeggaabbe. Bishaan jisuusaniif jechuudha. Garuu warri sagaraa ofii fuudhee takka boolii ofii fuudheetiin nyaatatti dabalu kunniin akkam akka isaan yaadan kun rabbi naa beeku dhugaa rabbi waan fokkata nama jibbisiisuudha. Waan baay'ee fokkataadha dhugaa rabbi. Amma dhuguma rabbi jechuudha. Amma isheen kun boolii ofii baastee nyaata dabalteef. Osoo wanni kun gaarii ta'e jechuudha. Osoo wanni namarraa bahe kun gaarii ta'e namni ofirraa hin baasu. Rabbiin waa beekaatiin waa fokkataa kana nurraa baasa jechuudha. Gara nu hafeen uutu miidhaa garaagaraa nurraan ga'ee jira. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Warri waa baay'eedhaan
karaa adda addaa irraa baasa hedduu jira. Alhamdulillah nu akka namaatitti akka rabbiin nu uumetti karaa na uume ofirraa baasaa jira. Ta'us isa kana ol fuutee nyaataan kennuun nyaatatti dabaluunii fi maal abboozi billah jibbaan daangaa kana darbe isin maaluu ciistee rafteedha baruu akkana kana dalagdee mee fakkeenyaadha osoo namni dalagee akkas kennuufi kan kas dalagee kennuuf ta'e hin nyaatti garuu gurbaa tokko argee kaameraan qabe jechuudha. Gurbaa isa kan jedhan kana ta'e kana baafatee jechuudha. Nyaata keessa darbe jechuudha. Kaameraan qabe. Dhugaa jirtu jechuudha. Kaameraan qabe waa kana dalaga namni rakkannee dhufnee hayyee ni dalagachuu dhufnee hayyee alhamdulillah. Dhugaa rabbi rakkataa kana jechuudha rabbi itti gadhiisee baay'ee nama rakkisa warra qabaataa kanarra. Hundaan beekamu tokko waliin maka waliin nu qabata waan ta'eef. Mee gurbaan kun ruuzatti hakkii ofii gatuu jechuun yoo sagaleetii argitu dhiiga itti kaasanumaaf. Almuhim nyaata oduun harkaa balleessite dhugaa rabbi. Balballi isin dhageessisaa. Sinarraa gaffa kora wanti dhageessuu dhabuu danda'a. Walumaa galatti yoo jechuun waan fokkata akkana harkaa akka walirraa illee hin baranne akka walirraa hin deeggarre akka nu wajjanne illee wanni akkana baay'ee fokkataadha. Amma sirraatanya akkana gooti jedhanii sirriitti eegan. Sirraatanya akkana gooti jedhaniitti ijoollee keenya daran ta'an caalayyuu eeguu mala waan ta'eef wanni akkanaan fokkataa kanarraa oduu of qusannee irra baruudha irra gaariidha. Wanni hojjetanuu hedduu jira. Maadaamiin nu aarsitii eeyyan. Dhugaa dubbachuudhaaf madaamin gaafa nu biyya jiru jechuudha. Biyyarraa dirqiidhaaf fuutee nu dhufne. Jaalannee dhufne. Dalagachuu dhufne. Jijjiiruu dhufne. Malee dirqamatti dhuftee mana kee dalaguu qabdaa jettee isiin dhufne. Fedhii keenyarra hundaa'eeti. Ayyee waan fedhii keenyarra hundaa'e kana waan fokkataa hojjechuun waan fokkataa godhuun akka kiyyaa kana kun jechuudha. Madaamii gubuudhaaf jecha bishaan lafa banee bishaan lafatti banee jissaa buluun waan kana fakkaatu waan sirra miidhagu waan rabbi illee irraa si gaafatu nyaatatti waan hin taane dabaluun gaarii miti. Fokkata aadaa fokkataadha waan gurra dhaguun nama jibbisiisullee maaliidhaaf silaa osoo gaarii ta'e namni ofirraa hin baasu waan ta'eef waa akkana kanarraa walillee hin deeggaranaa walirraa illee hin baratinaa dhugaa rabbi. Waa akkana kana walirraa barachuunis gaarii miti. Wal deeggaruunis gaarii miti. Ijoolleen keenya sararaatanya uummata gaggabaabaa kan wajjin daladan Filiippiinidhaa fi akkasuma immoo Indoneesii wajjin daladan of eeggannoo godha. Jara sun dhugaa jara gadheedha. Jara gadheedha. Sababni isaa waan akka siiree kanallee hin dalaganii keessafuu Indoneesiin jechuudha. Siiree kanallee sirrii dalaguu beektii hin kijibtillee madaamiidhaan walitti buusuu jaalatti. Kanaaf of eeggannoo godha rabbi isin haa eegu. Kanama eegu rabbuma waan ta'eef rabbi isin haa eegu. Warra yaada muraada guuttatee nagaadhaan biyya ofiitti deebi'u isin haa taasisu nu haa taasisu nama qaba. Namni hundi keenya mana namaa jirra waan ta'eef danda'uudha. Kanaaf waan fokkataa kana hin dalaginaan dhaamsa ijoolleen keenya haara dhufaniif malee warri kuuwwan kiyyaali kaasee buqqifate hin beeka waa hundaayyuu. Kanaaf yeroo gaarii qabaadha. Waa akkas fokkataa kana hin hojjetina dhaamsa kiyya nagatti aayaa. Nagaa isin rabbi isin waliin haa jiraattu turte gaarii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.